Takalam sadi, takalam sadi, takalam sadi. Yoya, yoya. Liada, liada, liada. Aku makarora amma isinif ibsuudhaaf yaalii godhetti mootummaan naannoo Amaaraatii fi mootummaan nafxanyaa yookaan gareen nafxanyaa yookaan fiinxaaleeyyoonni nafxanyaa lola siigaltee zamachaa Minilik jedhu kan tokkoffaa nutiitu qindeessee siigaltee injifannoo amma argame tana fide jechuudhaan injifannoo labsachaa jiraachuun isaanii waan wal nama gaafachiisaatii miti ifa. Kanaaf injifannoo tokkoffaa duula zamachaa Minilik jedhu milkoofnee jirra, TPLF dhabamsiifnee jirra. Kanaaf duulli waraanaa zamachaa Minilik jedhu kan lammaffaa mootummaa Beenishaangul irratti fi uummata Beenishaangul irratti lola banuudhaaf haaldureen xumuramee jira. Kanaaf yoo kan yaadannu taate torbee dabre keessa kominikeeshiniin mootummaa naannoo Amaaraa fi poolis komishiinarii poolisii Oromiyaa humna qabna, olaantummaan uummata Amaaraa yookaan uummanni Amaaraa naannoo hunda keessatti miidhamaa jira. Humna qabnu kanaan mootummaan federaalaa nu fayyamuu qabaa. Seennee siigaltee humna qabnuun olaantummaa uummata Amaaraa mirkaneessina kan jedhu ifatti labsaa jiran jechuudha. Kanaaf warri siigaltee saba isaatiif laalatu, warri quuqama uummata isaatiif qabu mootummaan naannoo Amaaraa akkanatti siigaltee warri mootummaa kun jechuun warra biltsiginnaa naannoo Amaaraa onnee guutuudhaan labsachaa jiranii jechuun uummata isaanii bira dhaabbachuudhaaf. Kanaaf keenya biltsiginnaa naannoo Oromiyaa yookaan OPDO'n maalirra jiran kan jedhu isaanii siigaltee isaanii waan irraa dubbatan waan qabdu jechuudha. Mootummaan naannoo Amaaraa dhumaatii uummata Amaaraa, uummanni Amaaraa kan dhuma, uummanni Amaaraa biyya Itoophiyaa keessatti hangafa, uummanni Amaaraa siigaltee Itoophiyaa tana Amaaraatu hundeesse, uummanni keenya tuqamuu qabu jedhaniiti halkanii fi guyyaa siigaltee quuqama saba isaaniitiif jecha lafa dhiitaa jiran jechuudha. Biltsiginnaa naannoo Oromiyaa yookaan fudhannu taate warra siigaltee ijoollee xixiqqoo amma 8 ajjeesee ajjeechaa nama isaatiif gammadu jechuudha. Warra dhalaa garaa qabdu gudeedee akka waan injifannoo warra fideetti burraaqu jechuudha. Mee mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan naannoo Amaaraatis bulchiinsummaa biyya amma kana jala jiranii jechuudha. Kanaaf arraan tana mootummaan naannoo Amaaraa Itoophiyaa tana guutuu siigaltee irree qabnu tanaan bulchinaa, waan abbaan keenya nuu dhaame, waan Minilik nuu dhaame, ilmi guddifachaa ilmi siigaltee harkanni Abiyyi Ahmad nuuf raawwachiisaa, sagantaa Minilik tana nuuf raawwachiisaa jetti ilma harkanne jedhaniiti Itoophiyaa tana guutuu humna qawweetiin jilbifachiifna jedhanii duula bal'aa zamachaa Minilik jedhanii eegalanii jiran jechuudha. Kanaaf biltsiginnaan naannoo Oromiyaa nama ofii ajjeesuu, uummata ofii xiqqeessuu, Amaarri siigaltee amma 27 takkaa Oromoon arrabsin Oromoo akka arrabsu godhuu, miidiyaalee maqaa Oromootiin banaman cufsiisuu,
eenyummaan Oromoo akka baddu godhuu irratti adda dureedhaan bilisiginnaan naannoo Oromiyaa uummata Oromoo salphisuu fi eenyummaa uummata Oromoo xiqqeessuu irratti halkanii fi guyyaa hojjechaa jirtanii jechuudha. Kun salphina kanaa jala ba'uun barbaachisaadha jechuudha. Ammaan tana lolli mootummaa yookaan TPLF irratti gaggeeffame kun ergaa guddoo of keessaa qaba jechuudha. TPLF dhugaadha. Amma 27 ummata Itoophiyaa bitaa turte, ummata Oromoo illee akkasumas siigaltee miidhaa cimaa irraan gahaa turte jechuudha. Kanaaf TPLF akka dhaamtu kan haala anjeesee dhaawamuu qabdi jedhee ilmaan nafxanyaa ta'e jechuudha. Mootummaa naannoo Amaaraa ta'e jechuudha. Kanaaf deemtee kufaatii fi dhabamuun TPLF Beenishaangulitti ichi tarkaanfachuu deemtee jechuudha. Beenishaangulitti aansee eenyutti deemuu deemti. Mootummaa naannoo Oromiyaatii fi Shimallisii fi Taayyee irratti lolli siigaltee banamee humna waraanaatiin gareen Abiyyiitii fi gareen nafxanyaa tun Oromiyaa balleessuu, naannoo balleessuu siigaltee karoora bal'aa kaayyataniiti itti deemaa jiranii jechuudha. Kanaaf mee bilisiginnaan naannoo Oromiyaa tan jaamtu tun dhuguma siigaltee dhala Oromoo yookaan taatan taate arraan tana Amaarri kun lammiileen Amaaraa naannoo hunda keessa miidhamaa jirti. Lammiin teenya miidhamuu qabdu jaanis siigaltee quqama lammii isaaniitiif jecha waraana banna jechaa jiranii jechuudha. Ati ammoo bilisiginnaan naannoo Oromiyaa ati gowwaajjeesi, ati hambaan qabdu, ati wanni itti gammaddu dhalaa ijoollee xixiqqoo ajjeesuun si gammachiifti. Dhalaa gudeeduun si gammachiifti. Haadha Oromoo oosuun hidhuun si gammachiifti. Qeeroo Oromoo ajjeesuun hidhuun si gammachiifti. Akka injifannoo siigaltee galmeessaa jirtuutti laaltee siigaltee halkanii guyyaa injifannoo harkaan dheettee lafa dhiitaa jirta jechuudha. Kun salphina kun mootummaa naannoo Amaaraa tanarraa waa barachuu qabtaa jechuudha. Mootummaan naannoo Amaaraa, uummanni naannoo Amaaraa guutuutti lola Tigraay kana duraa'uu meeshaa waraanaa dhalataan lammii Amaaraa jedhamu fannoorraa eegali meeshaa waraanaa hidhatanii jiran jechuudha. Meeshaa waraanaa hidhatanii mootummaa isaanii eegaa jiran jechuudha. Oromiyaa keessatti wanni nama ajaa'ibsiisu isin siigaltee warra Oromoo irraa dhalan, warra bilisiginnaa Oromooti, warra waraana Oromooti, humna addaa Oromiyaati warri jettan kun ijoollee Oromoo ajjeesuu innaa waan bira kuttaniiti meeshaa aadaa waan akka qaraa qabu, waan akka mancaa, waan akka qottoo uummata Oromoo irraa guuraa jirtanii jechuudha. Kun salphina. Mee daqiiquma takkaaf poolisiin humna addaa naannoo Oromiyaa siigaltee nama fixaa jirtu. Hooggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa warri bilisiginnaa kun warri siigaltee eenyummaa Oromoo rakasheessuu fi Oromoo salphisaa jirtan maal keessa jirraa jaa of madaala. Bilisiginnaan naannoo Amaaraa too maal godhu jirtii yeroo irraan tanaa siigaltee jaatii waa madaala. Kanaaf yoo dhugumaan siigaltee akkanuma akka nama dhaloota Oromoo dhala Oromoo keessaa beetti osoo hin taane akka ilma namaatti mee yaadaati waan Amaarri godhu jiruu fi Amaarri eenyummaa Amaaraa siigaltee waan abbootiin isaanii dhaameefsan, waan Minilik dhaameefsan, waan
Haile Sillaaseen dhaameefsan halkanii fi guyyaa akkamitti deebifna jaaniiti carraaqaa jiran jechuudha. Isin warri bilisiginnaa naannoo Oromiyaa dhiiga ijoollee Oromootiin aangoo qabatanii jiti har'aan tana siigaltee akkamitti uummata Oromoo xiqqeessinaa, akkamitti uummata Oromoo siigaltee diina dura qabnaa, akkamitti eenyummaa Oromummaa tana salphifnaa yookaan salphisaa jirtanii jechuudha. Bara isin bilisiginnaa Oromiyaa jettan kana bara siigaltee qabsoo namni godheen aangoo qabatanii irra taa'aa jirtan kana Amaarri eenyummaa Oromoo xiqqeesse. Amaarri siigaltee Oromoo arrabsu eegalee jechuudha. Amaarri siigaltee ani ilma nafxanyaati. Ya nafxanyaa lija siigaltee takkaa bulchiinsa siigaltee wayyaanee keessatti Amaarri anas bahee ani ilma nafxanyaati. Ilma nafxanyaa ta'uu kuyyattiin boona takkaan jennee jechuudha. Duuba bara bulchiinsa bilisiginnaa Oromiyaa ta siigaltee aangoo ijoolleen Oromoo siigaltee dhiigaan dhiini meeqatti gannaqamee aangoo isinii kannan ijoolleen isinii kannan tana bara kana keessatti ammoo isin eenyummaa Oromoo xiqqeessuu waan Oromoodhaaf tala waan saba kanaa tolu balleessuu irratti nama Oromoo ajjeesuu irratti dhalaa Oromoo gudeeduu irratti bobbaatanii siigaltee uummata Oromoo lafarraa balleessaa jirtanii jechuudha. Kanaaf dhugumaan yoo ilma namaa taatan numaa dhala Oromootii miti yoo ilma namaa taatan har'aan tana uummanni Amaaraa mootummaan naannoo Amaaraa uummata isaanii kan Beenishaangul keessatti qome kanaaf maal akka jechaa jiranii fi siigaltee maal akka godhaa jiran hubadha. Kan itti aanu zamachaa Minilikiin Beenishaangulii kan itti aanu mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa Shimallisachaa jiranii jechuudha. Kanaaf dhugumaan if laala. Dhugumaan of madaala. Fakkeenyaaf humni addaa mootummaa naannoo Oromiyaa bara siigaltee Abiyyiin aangoo bulchu jiru kana keessatti rikardii qabaa jechuun rikardii caccabsanii jira. Rikardii maali? Ijoollee Oromoo ajjeesuudhaan, haadha Oromoo ajjeesuudhaan, hidhuudhaan, manaa gabbaasanii ajjeesuudhaan, hidhaa keessaa baasanii ajjeesuudhaan rikardii qabdanii uummata Oromoo fixuudhaan humni addaa tan jaamtu. Duuba lola Tigraay kana yeroo siigaltee deemtan mootummaan naannoo Amaaraa waan isiniin jaan dhageessanii humna addaa Oromiyaarra diboota Oromiyaa galatoonfannaa siigaltee isiniin jechaa jiranii jechuudha. Mee isin siigaltee uummata keessan ajjeeftan, uummata keessan hiitan, uummata keessanidhaa keessaa baaftanii ajjeeftan. Dubartii Oromoo, qarree Oromoo, qeeroo Oromoo ni ajjeeftan, qarree ni gudeeddan, haadha Oromoo siigaltee ni salphiftan. Har'aan tana siigaltee seenaa hamtuu uummata Oromootii fi uummata guutuu biyyaa kana keessatti waan salphinaarra jirtanii jechuudha. Kanaaf of madaala. Siigaltee lolli zamachaa Minilik sadaffaan kan banamuu deemu Oromiyaa irratti jechuudha. Oromiyaa irratti ifa. Oromiyaa irratti haa jennu malee kan irra banamu uummata Oromootii fi biyya Oromiyaati jechuudha kun ifa. Kanaaf salphina kanaa jalaa bahuudhaaf karaa uummata keessanii deebi'uun barbaachisaadha. Haalli siigaltee mootummaan naannoo Amaaraatii fi gareen nafxanyaa itti jiran kana siigaltee mee maaliif jiranii akka siigaltee ilma namaatti numa akka Oromoo siigaltee yaadu dadhabdanii jirtanii akka ilma namaatti akka siigaltee nama Oromiyaa keessa jiruutti akka nama Oromiyaa bulchu jiru tokkotti numa akka Oromoo dhiisuu sila akka Oromootti yaaddanii har'aan tana Oromoodhaaf saba kanaaf quuqama qabdanii jechuudha. Uummanni Oromoo waan meeqa isiniin jaanii isin kadhatanii siigaltee uummata kaleessa siigaltee isin barsiise uummata kaleessa siigaltee waan isin barbaaddan isinii kanne
warra ajjeesaa jiru jechuudha. Kanaaf akka ilma namaatti akka ilma namaa yaadaati gocha uummata keessanirra raawwachaa jirtan. Kanaaf mootummaan naannoo Amaaraa keessatti uummanni Amaaraa yeroo hiriira baanillee qawweedhaan hiriira baanee jechuudha. Qeeroon Oromoo tan isii galtee shiggireen wanni shiggireen takka tabiran jirre lola Tigraay kana irratti fannoo Amaaraatutu sigaltee qawwee hidhatee lafa naannoo Amaaraa eegaa jira jechuudha. Kanaaf isin ijoollee teenya uleedhaan deemanii fi nama Oromoo ijoollee Oromoo qarree Oromoo ajjeesaa jirtanii jechuudha. Kanaaf ajjeechaan akka amma Oromiyaa keessatti isin raawwachaa jirtanii takkaa sigaltee zamana wayyaaneessan namni keenya hin dhumne jechuudha. Namni keenya mana hidhaa keessaa gabbee takkaa ajjeefamee hin darbamne jechuudha. Dhalaan Oromoo, haati Oromoo, dubartiin Oromoo ta garaa qabdu takkaa hin gudeedamne jechuudha osoo garaa qabdu. Ijoollee nama 8 ama 6 takkaan ajjeefamne jechuudha. Kanaaf seenaa hammeenyaa kana jalaa hin baatanii mee isinii sigaltee ilma namaatii sammuu qabdanii haala amma mootummaan naannoo Amaaraa sigaltee sabni Amaaraa akkamitti tuqama jechuudhaan akkamitti sabni keenya tuqama jechuudhaani zamachaa Minilik lammaffaa Beenishaangul irratti eegallechaa jiran. Isin ammoo mirga uummata keessaniitii fi kabajaa uummata Oromoo eeguurra uummata Oromoo yoo sigaltee salphiftan yoo ajjeeftan sigaltee irra feetanii jechuudha. Akka injifannoon laaltanii jechuudha. Kanaaf humna addaa poolisii Oromiyaa, hooggantoonni bilisiginnaa Oromiyaa, miseensonni sigaltee haala amma deemu jiru kana hubadhaa. Kanaaf namni sigaltee zamachaa Minilik sadaffaa Oromiyaa irratti yoo dhufe kan dhaabamuu dura uummata Oromoo dura bilisiginnaa naannoo Oromiyaa, humna addaa naannoo Oromiyaa, miseensota bilisiginnaa isin ta'uu beeka. Uummanni Oromoo sigaltee takkaa uummata nafxanyaa kanaaf jilbifateen beeku jechuudha. Warri nafxanyaan Oromoo akka salphiftu godhaa jiru isin warra bilisiginnaa Oromiyaati. Uummanni Oromoo sigaltee uummata Oromoo bal'aadhi isin mootummaan nafxanyaatuun walloo ofirraa dhorkuu hin dandeessu jechuudha. Ni beekna walloon akka godhaa turte. Walloon sigaltee yeroo itti kaate qaqqabdee sigaltee huccuu irraa baaftee kofoo irraa baaftee ari'aa turte jechuudha. Kanaaf gocha sigaltee nafxanyaan itti deemu jiru kana irraa waa hubadhaa mee xiqqollee waa hubadhaati uummata keessan cinaa dhaabbadhaa. Kanaaf akkanumaan jechuu barbaadaa galatoomaa fayyaa ta'a. Kanaaf injifannoon ta'u uummata Oromooti. Uummanni Oromoo haqa qabaa, dhugaa qabaa. Oromoon haqa qaba, dhuga qaba. Oromoo sigaltee waada namaa nyaanne, Oromoon beellama namaan cabsine. Kanaaf uummata keenya uummata haqa namaa nyaanne, uummata beellama namaan cabsine, uummata sigaltee seera ala namatti hin baane kana Rabbiin akka gargaaru, Rabbiin sigaltee akka bira dhaabbatu shakkiin qabu. Abbaan fadheewu meeshaan qabaa, qawween qaboo jees uummanni Oromoo haqaa fi dhugaa waan qabaniif injifannoon ta'u uummata Oromoo akka taatu shakkiin qabu. Kanaaf kanumaan jechuu barbaadaa galatoomaa nagaan naa jiraadha.